Waliigalteen nagaan kun kaleessa pireezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz Ashaallee Hassanii fi durataa gurmuu riphxee loltootaa warraaqsa Dimokiraataa Uummata Gumuz Guudeen Giraany Guddataa jidduutti mallatteeffamu mootummaan naannichaaf Guudeen ibsanii jiru. Hoogganaan itti aanaa waajjira koominikeeshinii naannichaa Admaasuu Murkaa rakkoo nagaa namootni hedduu keessatti ajjeefamanii fi qe'ee isaanii irraa ittiin buqqaasaman furuuf waliigaltichi ni fayyadaa jedhu. አሁን ከንብረት ውድመት ጋር ተያይዞ አሁን ካለው ሰዎች መፈናቀል ጋር አሁን ካለው ሞት ጋር ዶነማ ቡቃቲ ኡመታ መንጫቲ ቀበኛ ቀቀበ ወል ቀበቴ ረኮ ነገኛ ከናን ድሮ ኡመማ ቱሪራ ቡዋ ወጎተ ደርበን ሰደን ኬሰት አርገመን ጅሩ ከናፉ ዋሚቸ ነጋ ታስፈሚ ወሪ ጉዴን ሌ ሲመቹዳን ኑቲስ ከነ ከበዝኔ ነጋ አመጅሩ ገረ ነጋ ዋራዋት ጅሩዳፍ ወሊገልቴ መለቴፈሜዳ ወሊገልቴን ኩን ጀቹን ዱበተን ዱረታን ጉዴን ግራኝ ጉደታስ ያደው ቧድማሱን ይደገሩ ስሙሌት ዘላቂ ሰላም ያመጣል ብለን እናምናለን። ወሊገልቴን ኩን ነጋዋ አራዋኒ ፊደ ጀነ ያመና ኬሱማ ጎድናሌ ካማሺፍ መተከል ኬሰት ረኮወን ነጋ ኡማማ ቱረን ፍሩን አከ ነጋና መንሲሳ ዱፉ ጉዲን ያዋስ ዲነግደ ከጅራቱ ጎቹፍ ዲፈየደ ጀነ ያመና ሚርጊ ለሚሌ ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኬስ ጅራተኒ አከ ገሙፍ ወላንቱማ ያዳ መሪን ገበተ አከ ጅራቱፍ ወሊገልቴ ነጋ መለቴፈሜዳ jechuun dubbatan obbo Giraany miseensotaaf hooggantootni Guudeen hidhamanii jiraachuu laalchisee waliigaltee mallatteeffame kanarratti waan mari'atame jira jedhan. ታሰሩ የሚገኙ ብዙ ናቸው አሁን መተከል 300 በላይ ነው የሚሆኑ የታሰሩ namoonni hidhamanii jiran hedduudha. Matakkal keessatti namootni hidhamanii jiran 300 ol ta'u. Miseensotni koree keenyaa fi itti gaafatamtootni waajjiraa hedduu hidhamanii jiru. Asoosaaf Kaamashiitti illee akkasuma hanga ammaa kanneen mana murtiitti dhiyaanillee jiru. kanneen dhiyaatanis jiru. Kanaaf haala adeemsi seeraa yemmuun namootni kunneen adda ba'anii akka gadhiisaman abbaa alangaa federaalaa wajjin haasa'uun akka furamu mari'annee jirra. Mootummaan federaalaa illee nu gargaaraa jira. Namoonni kunneen ni gadhiifamu jennee abdanna jechuun dubbatan. Obbo Admaasuun illee dhimmoota ijoo waliigaltee irratti eeraman keessaa tokko waa'ee hidhaa ta'uu dubbatu. በዚህ ከታሰሩ አባላቶቻቸውና አመራሮቻቸው ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ፕላስም ደግሞ በስሜ ጎዲን የታሰሩ miseensotaaf gaggeessitoota isaanii hidhamanii wajjin wal qabatee akkasumas dargaggootni Gumuz sababa maqaa guudeeniin wal qabatee hidhaman maal ta'uu akka qaban kanneen seeraan qabamaniif himatni irratti banamee jiru kanneen biroos jiru. Kuni waliin mari'achuudhaan naannoo federaalii waliin ta'uudhaan haalli akka isaanii ilaalame akka himannaan addaan citu kanneen dhiifamaan gadhiifamanis yoo jiraatan akkaataa seerri eeyyamuun akka raawwatamu waliin dubbatamee jira jechuun dubbatan. Obbo Giraany riphxee loltoota Guudeen keessaa kanneen 7,000 caalan gama nagaan seenuun hawaasatti makamuu isaanii dubbatanii jiru. ታጣቂዎች ባለፈው በሁለቱ ዞኖች ከ7,000 በላይ ነው የገቡት godinaalee lamaanitti hanga ammaa hidhattootni 7,000 ol seenanii jiru. Kaleessa Matakkalitti waliigaltee nagaa kana dhaga'anii kanneen seenan illee jiru. Yeroo hawaasatti makaman kana ammoo meeshaa isaanii jaarsolii biyyaaf poolisii biratti galmeessaniiti kan galan jechuun dubbatan. Waliigaltee mallattaa'e keessatti dhimmi namoota hojii isaanii irraa ari'amanii turan illee jira jechuun obbo Admaasuun namoonni kunneen hojiitti akka deebisaman taasifamaa jechuun dubbatanii jiru. Dhimma carraa hojii dargaggootaa wajjin wal qabatus waan jedhan qabu. እንደ ሀገርም እንደ ክልልም ያለው የተያዘ ጉዳይም ቢሆን ስለሆነ carraa hojii ilaalchisee akkuma naannoof biyyaatti karoora qabameen kan wal qabatu ta'ee dandeettiif naamusa isaaniin bakka isaan madaalutti akka qacaraman taasifama. Warri kaan ammoo akka fedhii isaaniitti gurmaa'inaan akka hojjetaniif carraa hojii uumuu fakkeenyaaf albuuda irratti qonnaa irratti akkasumas hojiiwwan biroo irratti akka isaan hirmaatan ni taasifama jechuun dubbatan. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuziif Guudeen nagaaf tasgabbii akkasumas dhimmoota hawaas dinagdee fi siyaasaa irratti akka waliin hojjetan waliif galuu isaanii ibsanii jiru. Naannicha keessatti waggoota 4 darban keessatti haleellaawwan raawwatamaniin namootni hedduu yommuu ajjeesaman kanneen 100,000 lakkaa'aman immoo qe'ee ofii irraa buqqaasamuu gabaasamaa turee jira. Gama kaaniin mootummaan nagaa tasgabbeessuun buqqaatota gara naannoo isaaniitti deebisuun hojii deebisanii dhaabuu hojjetaa akka jiru ibsuun isaa ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.